Ilaa egaa kunoo akkasiidha. Amma kun faarfannaadha moo maal jechuudha? Maal jechuudha shilingii jechuudha? Shilingii jechuudha. Hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii kun Wangaarii Miidiyaati. Guyyaa har'aa kana immoo viidiyoolee bashannansiisoo fi barsiisoo ta'an isiniif qabannee dhiyaanneerra nu waliin tura. Ilaa egaa kunoo akkasiidha. Amma kun faarfannaadha moo maal jechuudha? Maal jechuudha shilingii jechuudha? Shilingii jechuun maal? Shilingii jechuun saantima warra Keeniyaadha. An akkasitti hin beekaa. Maal jechuudha egaa shilingii jechuun? Isayyuu immoo hin qaana'u dhumarratti immoo jireenya wuddiidhaan hin jedha. Jireenyi wuddiidha deebi'ee immoo kunoo zayitiin meeqa galee? 1,000. 1,000. Lippistikiin fa'aa warri kaanoo. Faarfataa Malkaamuu Sanbataa. Egaa faarfataa Malkaamuu Sanbataa nama salphaa miti. Faarfannaa afaan Oromoo keessatti nama qooda hedduu taphatedha. Nama baay'ee jaallatamudha. Egaa shilingii irratti yaada kenneera. Yaadni inni kenne kunis qeeqaa jira moo maal gochaa jira? Ma'isti viidiyoo kana hamma dhumaatti ilaalla. Isa immoo badeen badoo kadhama baaduudha. Maaliif qoosa amma kun faarfannaadhaan jedhamu egaa kanumadha. Yaadni faarfannaa kana irratti qabu Waaqayyoo isaaf badhiisu. Waama fedheef egaa isin waan jettan jechuu dandeessu. Abeet olli taa'eedha. Mana bani yoo kan dhufe. Ay daawwee shilingii jedheetu. Jireenyi wuddii dhedhee kunoo zayitii mataarra nu baase gatiisa. Mana bani mee. Wayyo. Qabaamte malkee? Hambaan abubee qe'eensii ragadu. Hambaan abubee qe'eensii sagadu. Sitamana dheera badu. Sitamana dheera badu. Kanneen bareedee biyya lafaana. Naannoo naannoo lafaa biyya lafaana. Naannoo jarreen lafaana. Biyyoon biyyaa sanyii seenaa yaanna. Qoda daakuu warqii daaraa marraan nutti nuttamaanna. Abbaan shulkuutiin ni moora saasa kan eebofan falee furaasa dhiiga wal facaasa. Waaqayyoo sana eebbisu malee sarpiraayiz nu godhaniiru. Egaa isaan namoota baay'ee wal jaallatanii wal qeeqaa hin jiran garuu lapheen rarraasaatti jiru. Viidiyoon kun TikTok irraatii kan fudhatame yommuu ta'u haala ajaa'ibaatiin faarfannaa obboleessa keenya faarfataa Solomoon Alamuu haala ajaa'ibaa ta'een hojjetteetti waliin haa ilaallu. Ilaamee akkasiin jedhan baamtee ergeessaa galeessa akka bakka salphachuu kee warreegan salphisee si raabachisa eebba walakka. Alakoosi allaadhe lubbuukoo si bilchinaacha koote baatute rifeensa kee lakkoofsa nu beeka kan sintuutti agartuu kooti buute ija koosi kaatiin buqqifatu si eeguun dadhabuu ta'ee dhofa abbaan arga akkasitti ni gaatu waa jedhee dubbadheen sirraa oofa. Egaa kanaafu mogoleen mul'atu dhattuun qajeelaan godhu. Viidiyoo kanaatiin immoo wanti nuti duumessa irratti ilaalaa jirru kuni suuraa Yesuus Kiristoos isa akka amaleeffannaatti nuti beeknudha. Egaa akka mataa kootti ilaalchan qabuun Yesuus Kiristoos inni sirriin kana fakkaata jedhee yoo nama nu baadhile namoonni baay'een yeroo isaan viidiyoo rikoordii godhan yeroo isaan footoo kaasan hin argina. Eessaa dhufee akka inni duumessa irra qubate maaliif akka ta'e akkamitti akka ta'e yoo naaf galu baatellee isiniif qooduu fedheera.
Mee haa ilaallu. Egaa viidiyoon keenya guyyaa har'aa kana fakkaatu akka hedduu bashannantan nan amana. Namoonni yeroo jalqabaatiif viidiyoo kana ilaalaa jirtan subscribe godhaa, maatii chaanaalii keenya ta'an affeerraa kooti. Nagaan naa turaa. Waan gaarii miidiyaa hordofaa.